السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaal ifnaan oroodha. Har'aan tana waa yaachiftuu taate takka kaayin maasterii noormaalii watarmaarkii hin qabne eessaa buufanna warroonni jettaniitiin dhabdanii soqaa turtan har'aan tana qabadheetiin isiniif dhufeeti jira jechaadha. Warroonni chaanaalaa yuutuuba keenyaatiif maatii hin tahin asumaan chaanaala keenya seenuudhaan maatii ta'aa fi subscribe godhaa iddoo ol jettu kanarratti dhayadha. Viidiyoon nuti yeroo yeroodhaan gadi lakkifnu akka kallattiidhaan daddafee isin dhaqqabu jechaadha. Kanatti aansuudhaan kallattiidhaan gara hojii keenya adeemnee kan wajjin ilaallu ta'a. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti hordofaa isin jecha kallatti maan dhufnee Google Chrome keessaa seenna jechaadha. Google Chrome jechaan warroonni hin beekne kunoo isa kana. Google Chrome kanarraa erga seennee Google Chrome irra seennee yoo inni haala kanaan nuuf dhufe sarchi irratti goone jechaadha. Reeved waan jennee haala kanaan sarchi irratti goone jechaadha. Reeved waan jennee haala kanaan sarchi irratti goone jennaan kun haala kanaan nuuf fideeti jira jechaadha. Haala kanaan yoo inni nuuf fide kunoo isa kanarratti dhahanna jechaadha. Al tokkoof kunoo loogoo kan jedhu kanarratti ni dhufna jechaadha. Loogoo Marvel Super minaamin kan jedhu kan irratti al tokkoof gadi cuqaasna. Hanga inni nuuf fidutti immoo obsaan eegganne jechaadha. Haala kanaan nuuf fidutti jira. Yoo akkuma argitan haala kanaan nuuf fideeti jira jechaadha. Haala kanaan yoo inni nuuf fideetiin jedhe kunoo iddoo kanarra yoo argaa jiraattan sarchii kan jedhutu jira jechaadha. Akkuma argaatiin jirtan sarchi kan jedhu kanarratti al takkaaf ni cuqaafna jechaadha. Yoo akkuma argaa jirtan kunoo sarchi kan jedhu kanarratti al takkaaf ni cuqaafna jechaadha. Isarratti gadi cuqaafne kaayin maaster jennee haala kanaan sarchi irratti goone jechaadha. Sarchi irratti gooneetiin jenna hanga dhumaatitti immoo hordofaa isiniin jecha hedduu tokko isin fayyada. Haala kanaan sarchi irratti yoo goone kunoo mallattoon kaayiniidha. Haala kanaan nuuf dhufeetii jira jechaadha. Egaa haala kanaan inni nuuf dhufe al takka irratti gadi cuqaafna jechaadha. Kunoo akkuma argaatii jirtan go to download page nuun jedha. Isarratti al takka gadi cuqaafna jechaadha. Kaayin maasterii keenya buufachuu hin waan ta'eef isarratti gadi cuqaafna. Isarratti yoo gadi cuqaafne nuuf fide jechaadha. Kunoo akkuma argaa jirtan haala amma argaa jirtan kanaan nuuf fide jechaadha. Yoo akkuma argaatiin jirtan haala kanaan nuuf fidaa jechaadha. Gurfanneetiin ilaalla. Yoo akkuma argaatii jirtan ka download mode APK haala kanaan nuuf fidee erga jedhee nuti immoo kun akkuma argaa jirtan kanatti nuuf fida. Kun immoo meeggaabaaytii 100 fi rakkina neetwoorkii kiyyaati. Kun akkuma argaa jirtan kan jalqaba irratti argamu kun meeggaabaaytii 94 wayii qaba. Kun immoo kan itti aanu kun 100 wayii kan amma irra dhaame kun jechaadha. Irratti gadi dhooftan jechaadha. Kama duraa kanarra gaddaa kunoo haala kanaan naaf fida. Download naan jedha. Choose where to download jedhee
yaa'u akkuma gadi dhufu kaansel irraa deebuu dandeessa. Kun asitti daawunloodii godhii naan jedhaara. Irratti gadi dha'a jechaadha. Irratti yoo gad dha'e illee kun daawunlood naan jedha. Irratti gadi cuqaasaa. Kun akkuma argaa jirtan naaf bu'aati jira jechaadha. Garuu immoo an duraan irraa qaba waan ta'eef duubatti irraa deebi'a. Kun akkuma argaa jirtan haala kanaan naaf bu'aati jira jechaadha. Kun kan walii gadi oofaaru kun KineMaster Video Editing jedha. Yaa'u inni bu'aati jira. An garuu qara waan qabuuf irraa deebi'a jechaadha. Hordoftoota koo kabajamoo fi jaalatamoo waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha KineMasterii kana bareedaadha irraa fayyadamaa isiniin jecha waan hordoftaniif galatoomaadha. Sheer waliif godhaa. Viidiyoon itti aanu akka isin dhaqqabu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaadha. jajjabaadhaa isinidha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bye bye.